Ajaaluun sun abbee mana sitti kennanii konkolaataa sitti kennanii kana booda ishiin sirba dhaabdeetti. Inni immoo qabsaadha iddoo kanatti bakka inni itti godhate ni dheeratuuf dhedheeressa beekta. Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. It's going. Woo! An Amharic word signifies synergy, convergence, and teamwork for a common destiny. Madamar is a homegrown idea that is reflected in our political, social, and economic life. Waggaa lama asitti taateen ta'aa jiru. Nama Oromoodhaaf daqiiqaa lama keessatti addunyaatti achi ba'ee waa'ee Oromoo addunyaatti beeksise har'a kan manatti haadha ishiin kabanye, kan manatti abbaan kabanye, kan manatti obboleessan kabanyetu gadi ba'ee namoota akkasii arrabsaa jira. Abiyyi Ahmad Oromoo waan fete jechuu ni dandeessa. Erratu marsee gaabiya eenyuta bichuu jeeqa. Tokko dhuufuun dhiirummaadha, lama dhuufuun gadhummaadha yeroo arginu. Maal kan barbaadan maqaleetti waamanii barammaa. Kan barbaadan taasaa miti. Duuti kana caalu hin jiru. Amma fe'i siyaasa beeka. Kan baratee barnoota keessa darbee fi kan barnoonni isa keessa darbe gargar. Ebelu kana, ebelu sana, ebelu gantuudha, ebelu hattuudha, ebelu maaloodha, ebelu bitamtuudha. Waliin jechuu kana waggaa 50 hin baafne. Kan nama arrabsaa jiru, kan Oromoo arrabsaa jiru, kan hayyuu Oromoo arrabsaa jiru, kan beekaa Oromoo arrabsaa jiru warra diina Oromoo osoo waraanne arrabni isaanii qara jara akkasiiti kan hayyoota Oromoo arrabsaa jiru. In danda'amu malee. Hayyuu qabdaa warra rakkoo furee uumaa deebisee. Warri har'a arrabsuu isaanii nuti dadhabnu gaafa nuti fincila diddaa gabrummaatiif bara 97 irraa kaasnee yeroo nuti dhagaa darbannu warra galee manatti qo'achaa har'a immoo iskoolaarshiippiidhaan carraa barnoota argatee yeroo nuti dhagaa darbannu jijjiirama nuti finne irratti sirbinee Oromoo dammaqsinee Oromoo tokko taasisnee kan nuti finne irratti ala taa'ee keessas taa'ee nuu barateera nuuf hojjeta kan jennee nus abdannutu diina Oromoo ta'aa jiraarra. Kan wal fuuldura dhaabbachaa jiru nama keenya. Waanuma xinnoon olola walirratti oofuudhaaf. Fakkeenyaaf daataan gaafa hojjetamu gamoon magaala kana keessa jiru harka 100 keessa 90 kan jaraate. Namni keenya garuu olola walirratti malee waan isaan saamanii fi waan isaan godhanii fi waan ummata keenya irratti hojjetan illee irratti haasa'u miti. Ammallee deebi'ee isaan faana innaata mudaan muduu fa'aa argita beekta. Abiyyi Oromoo miti jechuun garuu inni an Oromoodha utuma jedhuu bara. An Oromoodha jedhee otoo himatu inni Oromoo miti yoo jetteeni. Lakkoofsa Oromoo miiliyoona 50 keessa nama tokko hir'iste jechuudha. Haganoo deengadda nu reebsisaa baateetu har'a maqaa baa'ootiin itti keessa seenteetu Oromoo kana qoqqoodde beekta. Tokkittiin isaanii walii galaan turani har'allee walii galuudhaaf rakkachaa jiru. Dhaaboliin siyaasaa Oromoo of danda'anii fuulduratti deemanii beekan. Artistii Oromoo fuuldura qabu barbaadu. Warri siyaasa ooftu kuni ispeeshaalii sirbituu kana ergachuu barbaadde beekta. Ajaaluun sun abbee mana sitti kennanii konkolaataa sitti kennanii kana booda ishiin sirba dhaabdeetti. Inni immoo qabsaadha iddoo kanatti bakka inni itti godhate ni dheeratuuf dhedheeressa beekta.